Kinoo qamadii kana findiguu yennaa mooyyatti findinaa maaliif jennaan maashinni findigamaa garuu amma ka mooyyee kana caala jechuudha. Ka mooyyeetu caalaa maaliif jennaan yoo baaburatti findigame ta'e baaburri illee findigaa irraa faaqee gogama kana findigaa jechuudha. Inni sun sibiiladha maaliif humna isaatii olitti waan irraa duukuuf jecha qola isaa duubarraa kana humna isaatii olitti waan duukuuf jecha sababa saniif sibiila dha'uu danda'a mooyyeetti tumne jechuudha. Mooyyeetti findinaa. Namoonni haadholeen teenya duraanii hin beektanii namni kamiyyuu mooyyeetti findigaa yeroo baaburri kun hin dhufne mooyyeetti tumanii deebi'anii ammallee mooyyee marti sheerumanii irra deebi'anii lamuu dhagatti daakanii hin beektanii dhagatti daakanii bishaan ittiin baay'ifne bishaan yoo itti baay'ifne ni jalaa gajaba jechuudha. Humna olitti waan jiidhuuf hin findigamu jechuudha. Gogaallee yoo goone hin caccaba. Yoo marallee gogaa goone hin caccaba. Sababa kana jecha maal godhuu qabna likkii bishaan itti gahutti itti naqna jechuudha. Qamadiin kun ka baranaa osoo hin taane ka bara eengaddaati jechuudha. Kan bara duraati ka baranaa xiqqoo lafa ture malee qoricha qaba jedhanii namoonni keenya duraanii haadholeen keenya duraanii akkanuma mooyyimatti findiganii mooyyee mara sheerumanii irra deebanii jechuudha. Dhagamatti daakanii akkasuma nyaatan. Amma yeroon jijjiirame wanti hundinuu jijjiirame akka duraa sanii miti guutuun isaa baaburatti ta'ee isa kanallee baaburatti findigan jechuudha. Deebi'anii ka irra deebi'anii sheerumanillee baaburumatu irra deebi'ee sheerumaa. Hanga erga deebi'anii findiganii sheerumanii ka'anillee hafarsaallee baaburatuyyuu hafarsa jechuudha. Amma Shaashamannee kanattuyyuu hafarsaallee dubartiin harkaan hafarsitu baaburri ofumaa hafarsee calleessaaf jechuudha. Deebi'ee akkasuma daaka yeroon akkas ta'e akkuma yeroon akkas ta'e wanti hundinuu ulfaatee jira jechuudha. Akkasuma midhaan illee birrii ittiin daakamullee guddaadha. Midhaan illee akka gizee ofii mana qopheeffataniiti miti. Wanti hundinuu ulfaataatumaan deema jechuudha. Akkuma wanti teekinooloojiin babal'ate waan gaarii fidu akkasuma waan badaallee fida jechuudha. Dubartoonni ta'an kan midhaan tumanii hin beekne findiganii hin beekne baay'eetu jira. Inni kun garuuyyuu aadaa keenya nu urraanfachiisaara. Aadaa keenya nu wallaalchisaa jira jechuudha. Baay'ee gaarii miti. Akkuma gara tokkoon gaarii ta'u gara tokkoon miidhaallee ta'aa jira. Seenaa fi aadaatu jira. Aadaa keenya nu urraanfachiisaa jira jechuudha. Wanni sun ijoolleen amma lafaa dhufan kunniin waa'ee aadaa keenyaa hin beekanii kanumarra guddatanii inni sun baay'ee miidhaa qaba jechuudha. Amma midhaan findigdaa. Findigeen baay'ee hin beekne illee baay'eetu jira jechuudha. Gaarii miti. Ana waliin waraaba. Mooyyee yeroo dhahanii jidduu isii keessa argitanii jidduu isii keessa gadhahuudha. Akkanuma yoo qaban ofumaaniyyuu kan dhibu. Kana jechuudha mooyyee irra dhaabatullee hin eeyyamamu. Kinoota akkana gahee jira. Haala kanaan jechuudha yeroo ga'u argitanii haala kana argitanii midhaan kun caccaballee hin qabu seeraan bahee jechuudha. Akkanatti haala kanaan gahaa jechuudha yeroo gahu yeroo tumamee irraa bahu akkanatti tumamee jechuudha. Mooyyee tiyyatti hin kolfinaa. Mooyyee tiyyatti hin kolfinaa. Waan qabaniin cidha dhaqan jedhanii mooyyee tiyyatti hin kolfinaati. Isimatu hojjetee midhaan akkanaa kana baasa jechuudha. Argitanii akka garaan agarsi walitti akka hin jigsineef akka cabaan sun keessa hin deemneefi. Waanuma midhaan mooyyeen bareedduun baastu kunillee baasti. Waanuma mooyyeen bareedduu hojjetti. Kinooti kunillee durallee asitti illee durallee tumee jira. Kinooti isinii waraaba jedheefi.
akkanatti wameera jechuudha kinoo argitanii. Asirratti boqqolloo hin daballa. Boqqolloo irra daballee tumne jechuudha haala kanaan. Kinoo amma gara boqqollaatti darbineerra boqqollaallee akkasuma ajjeese jechuudha. Kinoo jiidheera akkasumatti. Boqqollaalleen akkasumatti tumamuu qaba jechuudha. Aga qamadii irra nama irraa boqqollaan. Wanti isin beekuu qabdan ganamaan tumuu qabdan. Ganama fakkeenyaaf amma sa'aatiin an tumaa jiru kun sa'aatii 2 jechuudha. Ganama tumuu qabdan qabbana saniin jechuudha. Humna keessaniifillee waan hundaafuu ganama saniin irra isin caala. Boqqollaan humna isin jala caccabu waan qabuuf akka qamadii san humna sirri gadi hin dhooftan. Hin caccaba waan ta'eef kinoo argitanii hin caccaba inni akka qamadiiti miti. Akka isin haa bahuu barbaadan dura aduu aftanii erga aduu akka lafa manaa baastanii findiguun qabdan dura aduu aftanii aduu tuushistanii erga si findigda yeroo san sirri irra isinii baha. Kinoo amma baheera jechuudha akkan fakkaataa kinoo argitanii. Kinoo baheera ta'iinsa irra jira amma. Kinoo geessinee haala kanaan fidhi jechuudha. Akkanatti fin'eerraa tumne geessinee mooyyeen haati qaatti malee cabdu malee guguddaan tumutumti akkana geessinee. Mootii xumurri isaa haala kanaan afamee geeffame jechuudha. Guutuun isaa kinoo kun boqqollaadha argaartanii kun boqqollaadha jechuudha. Qamadiilleen kinoo akkana cinama kanarra afamte. Viidiyoo isaa xumuraallee isinii waraabaa kanatti aansee jechuudha. Akka gaafa findiguutii fi gaafa baabura dhaquu isiniif waraabaa garuuyyuu kana subscribe like gochuu hin irraanfatina. Akkana fakkaate jechuudha. Ka xumurri isaa jechuudha akkana findigame.
haala kana fakkaataa xumura isaarra ammoo yeroo irra deebi'amee sheerumamee yeroo jedhu yeroo isaan gogee yoo jedhu yoo isaan irra addaata jechuudha qamadii.